digital skill jiran keessaa inni salphaa fi inni barbaachisu shaala guddaa qabu graphic designing dha. Warreen tutorial ilaaltanii jirtu, warreen viidiyoo garaagaraa roadmap garaagaraa ilaaltanii jirtu. Garuu akkasin jalqabneef akkasin hojii jalqabneef akkasin hojii isaa deeply hojjechuutti hin seenneef excuse guddaan isin daangessi tokko PC dha. Jechuun baay'een namootaa kan isaan designing isaanii ta'aniif high-end PC hin qabu yookiis kompiitara ittiin hojjedhu hin qabu seerudha. Egaa har'a Appii yookiin pilaatfoormiiwwan afur bilbila keessan irratti dizaayinii gochuudhaaf isin fayyadan walii wajjin ilaallachuudha. Inni arfaffaa baay'ee tokko speeshaalidha. Almost mini photoshop jechuu dandeessu jechuudha. Welcome back guys, this is Mr. Here video biraadhaa walitti dhiibneera. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan chaanaalii kana irratti waa'ee teekinooloojii fi wantoota siiriyeesii ta'an haasofna waan ta'eef subscribe gochuun maatii nuu ta'uu kan dhagan. Inni tokkoffaarra kaa'ee Excel laabiidha. Excel laabiin jeneraalii veektarii garaagaraatiif nu fayyada jechuudha. Laayinii garaagaraa, sheeppii garaagaraa idilee akka nuyi manipulatii goonuuf nu fayyada jechuudha. Garuu gaafa suuraa garaagaraa ediitiin ittiin godhatanii fiddanii haga aappiiwwan biraa freedom isiniin kennu jechuudha. Limitedidha. Adjustment isaa yoo ilaaltanii, effect inni qabu yoo ilaaltanii xiqqoo limitedidha jechuudha. Garuu gara sheeppiitti gaafa dhuftanii easyidha waan hundumaa hojjechuuf. Fakkeenyaaf amma eenyuun iyyuu dizaayinerii isa kamii iyyuu gaafattan Pixel Lab irratti maal filatta thumbnail dizaayinii gochuu moo loogoo dizaayinii gochuu jettan loogoo filataa jechuudha. Maaliif sanaaf sin fayyada waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa appiin keenya jalqaba Pixel Labidha kan isin fayyadamuu dandeessaniif immoo vector editing waan akka loogoo waan akka sheeppii garaagaraa ta'uu danda'a. Even posterii illee ittiin hojjechuu dandeessu. Garuu more footoo qabataanaan sooftiweerii bilaajuu walitti dabaltanii fayyadamuu dandeessu. Egaa wanti biraan appii kana jaalladhuuf foontii baay'ee biraa qaba. Akkasumas immoo foontii baay'ee gashuu dandeessu. Tokkoffaa immoo firiidha. Guutummaatti firiidha waan dabalataa waan qarshii sin qabatu hin qabu jechuudha. Of course proonsaa jira. Proonsaa sun gabaabamatti stiikeriin garaagaraatti dabalamee templatein garaagaraatti dabalamee yookiis foontiin babbareedoo ta'an modernii ta'an itti daddabalamaniitu jiru malee ammanatti fiicharii normal userii jira dhokatee premium useriif kenname hin qabu jechuudha. Kanaafuu completely free jechuudha. Tokkoffaa kanan isa keessa jaalladhu isa kanadha. Lammaffaa immoo waan baay'ee organize gochuudhaa fi botanii babbareedaa qabaachuudha. Salphaatti seenterii gochuu alignment waan akkasii sirreessuuf gaariidha. Sheeppii garaagaraa hojjechuuf baay'ee gaariidha. Loogoo hojjechuuf beekaa it is the best baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu gaa isa kana iddoo Adobe Illustratoriitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Appiin keenya lammataa immoo Pixartidha jechuudha. Baay'een keessan isa kanas beektu photo editing irratti baay'ee tokko software saddeetidha jechuudha. Isa kana immoo akka Photoshop'itti fudhachuu dandeessu. Kan Photoshop sirriitti bakka bu'u isa dhumarratti isinitti himaa inni baay'ee speeshaalidha. Garuu inni kuni akka jalqaba kaasnee vector editing irratti hagas maraa freedom nuun kennu jechuudha. Xiqqoo si akkaataan hojii isaatii nama cannaqa laayir adjustmentiin isaa maalummaan isaa nama cannaqa garuu kan Pixel Lab baay'ee gaariidha vector irratti. Inni kun immoo gara photo editing yookiis pixel editing itti gaafnu waan akka posterii waan akka thumbnail gaafa edit gochuutti dhumnu color adjustment Adobe Photoshop irratti kaameraa raw filterii kan jennu sana jechuudha. Utuu software biraa kenna gin nu kenna jechuudha. Isa kana baay'ee tokko gaariidha. Effectii garaagaraa qaba. Effectii baay'ee qaba waayizawee. Pages qaba, normaalis qaba, templateewwan duraan qophaa'anis qaba, AI illee ofirraa qaba, background maal of keessaa qaba. Baay'ee tokko advanced jechuudha. Isa kana premium isaa free argachuu barbaadan inni viidiyoo magana dhumatti yoo ilaaltan argachuu dandeessu. Kanaafuu Pixartti immoo waan recommendation godhuuf photo editing jedhaaf jechuudha. Waan akka pixelii waan of keessaa qaban wantoota suuraan itti baay'atan waan akkasii hojjechuudhaaf isin gargaara. Posterii, mainly posterii, thumbnailii garaagaraa, adsii garaagaraa waan akkasitti hojjechuuf isin gargaara. Inni sadaffaa kaanvaadha. Garuu amma baay'ee fayyadamaa illee recommendation godha jechuudha. Akka warra kaanii maaliif xiqqoo lazy way nama godha kaanvaan. Jechuun hundi isaa pre-madeidha itti babarreessuu qofaadha jechuudha. Hundi isaa qophaa'eera itti babarreessuudha. Akka garaa keessanitti adjustment barbaadan gochuu dandeessanii waan akka presentation qopheessu waan akka PDF garaagaraa adjust gochuu beestidha isaa. Garuu dizaayinii garaagaraa hojjedhannaan amma ta'e professional look isin argatu casually waan simple ta'e garuu ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma gaagaraa ultimate ta'e isin dabarsa. Inni kun immoo Photopia jedhama. Inni kun akka website malee akka appii mini yoo appii isa jiraate immoo Telegram irratti siniin kaawwantee bicha argachuu dandeessu. Maybe appiitti kan deebi'ee jiraate garuu kanan fayyadamaa ture website isaa jechuudha. Ta'uun egaa gabaabamatti Photoshop bilbila keessan irratti jechuudha. Web version kan Photoshop jechuudha. Salphaamatti Photoshop PC gurguddaa irratti hojjetu bilbila keessan irratti bilisaan argachuudha jechuudha. Almost tuuliiwwan hunda qabachuu dandeenya. Qabaan tokko interface isaanillee tokkodha tuuliin qabu. Even camera raw filterii qaba. Iddoo biraa dhaquu hin gaafatu. Waan baay'ee ofirraa qaba. Layer adjustment waan hundumaa ofirraa qaba. Shape
waan garaagaraatti hojjechuu dandeessu beekaa. Mookaappii garaagaraallee easily ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf inni kun baay'ee maltimeetiidha. Kanaaf egaa inni kunis baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Footooppiyaan dorgomaan qabu jechuudha. Itti fayyadama isaanii bartanii baay'ee gaariidha. Achumaan immoo gaafa piisitti dabartan illee akka sirrii rakkifneef fayyadamuu dandeessu jechuudha. Tiippiin biraan gaafa footoopiyaa barbaadanii bilbila keessanitti OTG keessanii OTG kan flash godhatu beektan akka fakkaata. Sana itti gootanii maawuzii argattan maawuzii kan kompiitara sana yoo hojjettan flexibilities ni kennu danda'a jechuudha. Kanaafuu gaa appiiwwan arfan kunii barbaachisummaa PC kan balleessan jechuudha. Dizaayiningii keessa appiiwwan kana sadanii fi pilaatfoormii kana immoo linkii isaanii description irraa fi comment irra jira. Gara chaanaal telegiraamii kootti linkii isin geessu jira. Achirra deebitanii appii sana premium isaanii buufachuu dandeessu. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu amma yoo waraantu waan ilaaltaniif guddaa galatooma isiniin jecha viidiyoo kana jaallattanitti yoo ta'e laayik gochuun akkasumallee subscribe gochuu akka hin dagannee immoo algoritmii yoo ta'e immoo viidiyoo kana push godhama baay'een biraan ga'ee akka audience baay'ee argannuuf maqaa isiniifis akka jiraatan qofa comment jalatti na barreessuu hin dagatina. Warri immoo bilbilaan maaltu na rakkise kompiitara bitee ittiin hojjechuun barbaada PC'n barbaada warri jettan immoo PC kamtu gaarii jedhu tokko lamaan viidiyoo kana irratti hojjedheera seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Enjoy.